Hordoftoota chaayinaalii koo Abdiin Inspire. Egaa kunooti akkuma argitan Abdiin Inspire yuutuubii irratti wantoota hedduu isiniif hojjedheen jira jechaadha. Amma yoonaatti galatoomaa sabiskiraayibii warreen nuuf gootanii guyyoota muraasa keessatti yoo xiqqaate sabiskiraayibii hedduu argannee jirra. Baay'ee galatoomaa. Akkasuma viyuu hedduu argannee jirra. Kanaa ol wanta hedduu hojjechuudha jechaadha kaayyoon keenya. Galatoomaa amma yoonaatti akkasuma egaa pileeylistii keessa seenuutiin viidiyoota garaagaraa argachuu dandeessu. Waa'ee yuutuubii, waa'ee sooshaal miidiyaa hedduu jechaadha. Egaa wantoota hedduu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Baay'ee salphaadha jechaadha. Ijoollee Oromoo bakka searchii jettu kana yeroo tokko cuqaastanii addanatti baay'ee salphaadha. Abdii Inspire jettanii yoo barreeffattanii icciitii sooshaal miidiyaa hedduu argattu. Akkasuma immoo yuutuubii irratti barnoota garaagaraa hojjechuu warroonni barbaadan, yuutuubii hojjechuu warroonni barbaadanii viidiyoota garaagaraas jalatti hojjetamee ilaaltanii hojjechuu dandeessu jechaadha. Akkasuma laayikii, sabiskiraayibii gochuutiin nu duukaa ta'aa. Guyyaarraa immoo viidiyoo ajaa'iba ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hanga xumura viidiyoo kootti na waliin tura. Turtii gaarii. Chaanaalii keenya Abdiin Inspire hordoftoota kan taatan galatooma. Jalqaba viidiyoo kana eegaluun dura sekoondii 5 qofa fudhatti 1 2 3 4 5 kanuma sabiskiraayibii laayikii gochuutiin yuutuub kaataagoriin akka inni namoota hedduu bukkee geessisu naaf godhaa viidiyoo kana jechuun barbaada. Akkasuma guyyaarraa immoo akkamitti viidiyoo ediitii goona kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechaadha. Aappii beekamaa ta'e kaanmaasterii namni hin qabne hin jiru jechaadha. Egaa viidiyoo yuutuubii irratti hojjechuu barbaaddu taanaan dirqama kaanmaasteriin sin barbaachisa jechaadha. Kaanmaasteriin kamii yoo jettan kaanmaasteriin kanadha jechaadha. Kanaaf kaanmaasterii kana maalirra seentanii daawunlood gochuu dandeessu. Namni kana daawunlood gochuu qaba jechaadha. Hundi yuutuubii hojjettu taanaan egaa bakka kam seenneeti daawunlood goonaa kan jettaniif isinittan agarsiisa. Namni kamiyyuu pileeyistoorii kan hin qabne hin jiru jechaadha. Pileeyistoorii kanarra yeroo tokko cuqaastu aappii kaanmaasterii daawunloodii godhuudhaaf jechaadha. Isteeppii hunda isaan isinitti agarsiisaanii akka hubattan hin barbaada waan ta'eef xuruutti na hordofa. Egaa bakka searchii batanii kanatti yeroo tokko cuqaasuudhaani maal gootu kaayin maaster jedhe jalqaba irratti naaf fidee jira. Jalqaba irra kan jiru kana maal gootu yeroo tokko cuqaastu yookiin immoo irra caalaa kwaalitii kan qabu kan yeroo kana 2022 kan jedhu cuqaasuu dandeessu. Gadi hiiktanii yeroo tokko nan cuqaasa. Egaa tootaaliin daawunloodii godhee waan jiruuf isinitti agarsiisuuf jechaadha. Egaa orijinaal aappii kana bakka kana jira kun instaalii godheera jechaadha. Ammanii osoo hin buusne ta'e yeroo tokko cuqaase daawunlood gochuu nan danda'a. Egaa kun open jedhaa jira tootaalii waan tan daawunloodii godheef jechaadha. So aappii kana buusuu dandeessu. Searchii gootanii argachuu dandeessu jechaadha. Searchiitiin yoo inan barbaannu yookiin immoo diskiripshinii irraa nuuf kaa'ee liinkii isaatiin cuqaasnee seenna kan jettan liinkii isiniif hin kaa'aa jechaadha. Aappiin kun baay'ee aappii barbaachisaadha jechaadha. Aappii kanaan waan hedduu hojjechuu dandeessu. Viidiyoo ediitarii akkasuma sabiskiraayibii loogoo mataa keessanii hojjechuu wantoota hedduudha bakka. So amma gamanumaan aappii kana keessa seenna yeroo tokko open kan jettu cuqaasne jechaadha. Maaliin isinitti agarsiisa amma akkamitti aappii kanaanii viidiyoo ediit goonaa kan jedhu jechaadha. Yeroo tokko cuqaasne seenna open kan jettu. Egaa baay'ee namatti tola. Kaanmaasterii keessa seennee jirra jechaadha. Bakka pilaas milikiitii kana argaa jirtu yeroo tokko cuqaasna addanatti mircaa nuuf ka'a jechaadha. Mircaan kun maalinni yoo jettanii 16.9 kan jedhu kun viidiyoo yuutuubiin simatudha. 9.16 kan jedhu immoo tiiktookiin kan simatudha. Kun immoo instaagiraamiin kan fudhatudha jechaadha. So kanaaf nuti amma yuutuubiif barbaanne waan ta'eef yeroo tokko 16.9 kan jettu cuqaasneeti keessa seenne jechaadha. So 16.9 cuqaasne yeroo tokko viidiyoo ediitii gochuuf jechaadha. Viidiyoo barbaanne ediitii gochuuf
jalqabama baakgiraawundiin isaa kuni maalidha? Bilaakii ta'ee jira jechaadha. So baakgiraawundii kana jijjiiruudhaaf yeroo tokko maal cuqaasna jechaadha. Bakka kana miidiyaa kan jettu kana cuqaasna jechaadha yeroo tokko. Achi baakgiraawundii isaa jijjiirana dura baakgiraawundii kan jettu kana dhufna. Baakgiraawundii malkii barbaaddaniin fudhachuu dandeessu. So fakkeenyaaf isinitti agarsiisumaaf waan ta'eef fakkeenyuma tokkoon cuqaasa jechaadha. Baakgiraawundii kanaan fudhadhe jechaadha. Achiiti yeroo tokko bakka kana cuqaasna jechaadha. Bakka kam yoo jettan viidiyoo bakka baakgiraawundii kana cuqaasna jechaadha. Yeroo tokko amma barbaanne dheeressuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa 10tiif qopheessine yoo jenne viidiyoo daqiiqaa 10 ta'uuf qopheessine yoo jenne daqiiqaa isaa kana bakka kana qabdanii hanga daqiiqaa ani dheeressaa jiru kan dheeressuu dandeessu jechaadha. Hanga daqiiqaa 20-30 dheeressuu dandeessu. So baakgiraawundii kanarratti waan barbaanne viidiyoo barbaanne finnee gashuu dandeenya jechaadha. Haala kamiin viidiyoo kana hojjenna yoo jettan itti fufeensa nutti agarsiisa jechaadha. Yeroo tokko miidiyaa kan jettu kana cuqaastu jechaadha. Egaa miidiyaa viidiyoo kanarratti gashuu yoo barbaaddan yookaan laayir kan jettu kana yeroo tokko cuqaasuutiin miidiyaa kan jettu effect kan jettu gararraa miidiyaa jira. Miidiyaa yeroo tokko cuqaastu. Egaa viidiyoo barbaaddan irratti gashuu dandeessu. Fakkeenyaaf sabskraayibii mataa koo hojjedhee waan jiruuf sabskraayibii mataa koo irratti gasheetan isinitti agarsiisa jechaadha. Egaa saayizii kanaan akkasitti haa ta'u. Achi viidiyoo kana irratti gashuu dandeenya jechaadha. Pileey goonee yoo ilaalle haala kanaan viidiyoo irratti gashuu dandeessu jechaadha. Egaa guyyaarraa baakgiraawundii kana erga fudhattanii booda viidiyoo barbaaddan irratti gashuu dandeessu jechaadha. Yoo barbaaddan immoo viidiyoo yeroo tokko cuqaastanii kana jechaadha. Baakgiraawundii isaa balleessuu fi yeroo tokko addana kiroomaakii kan jettu kana cuqaastu jechaadha. Kiroomaakii erga cuqaastanii ineebil gootu achi badee jira jechaadha. Kana booda raayitiin keessaa baatu jechaadha. Pileey goonee ilaalle immoo baakgiraawundii qofa fayyadameeti sabskraayibii hojjeta jechaadha. So kana fakkaata baay'ee salphaadha. Viidiyoo akkasiin edit gochuu dandeessu. Viidiyoo garaagaraas fiddanii irratti caantanii viidiyoo sana akka barbaadaniin kutuu dandeessu. Fakkeenyaaf viidiyoo fidee asirratti gasheetan isinitti agarsiisa jechaadha. Kana adda baasuutiin yeroo tokko amma laayir kan jettu seenee ammas effektii gararraa kan jirtu miidiyaa kan jettu cuqaasna yeroo tokko ammallee. Egaa viidiyoo irratti gashiin amma viidiyoo irraati akkamiin editii godhuu dandeenya kan jedhu yeroo tokko fakkeenyaaf viidiyooma noormaalii ta'e tokko haa gashinu. Egaa fakkeenyaaf viidiyoon ani irratti aaddii taasise isin ilaalchisuu barbaadu tokko viidiyoo tokkotu jira. Fakkeenyaaf viidiyoo kanan fudhadha jechaadha. Egaa viidiyoo kana argaa jirtu. YouTube irra gashuudhaa fi saayizii barbaaddaniin kaa'uu dandeessu jechaadha. Argitanitti baakgiraawundii akka barbaadetti baakgiraawundii jijjiiruu dandeessu. Baakgiraawundii jijjiirtanii booda viidiyoo kana fiddanii dhuftanii viidiyoo kana saayizii barbaadanii irra kaa'uu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf saayizii akkasiitiin irra keessanii yeroo tokko raayitii cuqaastu achiiti. Sabskraayibii immoo naannoo kanarra kaa'uu yoo barbaadan laayir kan jettu cuqaastu ammallee effektii gararraa miidiyaa jirti. Miidiyaa cuqaastu ammallee kana booda sabskraayibii kana fudhattu jechaadha. Sabskraayibii kana yeroo tokko cuqaasuutiin maal gootu in animation osoo hin taane kiroomaakii cuqaastu. Kiroomaakii kan jettu kana ineebil gootu ammallee achiiti. Kiroomaakii ineebil erga gootanii booda maaltu jira? Akkaataa itti sabskraayibiin kun irra galuu danda'u isinitti agarsiisa jechaadha. So yeroo tokko raayitii godheen isinitti agarsiisa. Pileey goonaa ilaallu fakkeenyaaf baay'ee namatti tola. Egaa viidiyoon galee jira.
baagiraawundiin galee jira. Akkasuma immoo sabiskiraayibii illee gashitanii jirtu jechaadha. Baay'ee salphaadha. Kanaaf ediitii appii kanaatiin haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Kanaaf yoo isinitti tole sabiskiraayibii nuuf gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo yeroo itti aanu keessatti viidiyoo keenya akkamiin gabaabsuu dandeenya yookiin immoo viidiyoo fuula duratti akkamiin loogoo keenya taphachiisuu dandeenya, loogoon keenya akka inni chocho'u yookiin loogoon keenya irra taa'ee akka inni mul'atu akkamiin gochuu dandeenya kan jedhu qabadheen isiniif dhiyaadha jechaadha. Guyyaarraaf viidiyoo baay'ee namatti tolu, viidiyoo barnoota qabu isiniif dhiyeessee jira. Kana irra bal'istanii bareechitanii hojjechuu dandeessu jechaadha. Isin immoo kanaaf baay'ee salphaadha. yuutuubii hojjechuun ammasumatti waan nama yaaddessu hin qabu, warroota kana hubattanii naan jechaadha. Kanaaf barnoota miidiyaa irratti barnoota qubna gara qaban, barnoota nama barsiisuu jedhamee yaadamu qabadheen isiniif dhiyaadha waan ta'eef sabiskiraayibii godhaa, sheerii hiriyoota keessaniif illee godhaa. Galatooma, turtii gaarii.